maaliif ol raffattee dhufte gurbaa? Harmeetiyyaa fi abbaa kiyyaa wallaloo ture barsiisaa. Duuba isaan walloloon ati maaltu dhufuu si dhorke? Siitu adda baasu ture? Lakkii barsiisaa Kopheen maal taate? kophee tiyya takka harmeetiyyaa harkaa qaba takkaas abbaa kiyyaa harkaa qaba sanumaa fi hanga wallolanii fixanii eeggadhee uffadhee dhufe barsiisaa. Baaba, intala fuutee wajjii akkamii bultiin? Dhageessime baaba, nin fudha jeetiin bal'aa fi fuudhe. Maal taatan hoo? Nakaaseetiin intala googil fi fuudhee bikkaan fudha jiraadhu sarchi gooteetuma qacamna goote guyyuu haatiyaan na goote saayiboota kiyyaa hojillee kaaffeellee dhuguu dadhabe. Akkamis yaakuu dandeessi kaameeraa sirra gaxamatte ilma kiyya? Intaltii gostiisi intarneetii maqaan si hanga akaakootti googil sarchi injaayin saatalaayiti eessatiin duraa bahaa jetteeti. Feesbuukis obboleessisiiti ilma kiyya. Tole gaa dhukkubni kee beekamee jira infekshinii waan sitti ta'ee jiru jecha ampesiliiniin si barreesse ampesiliin itti fudhatta. Doktor Ifamaa wajji ampesiliin kanarra jijjiiranii wanti lilliin qabdu hundinaan taatu tetrasaayikiliin ampesiliin baaziliin girisiliin naaf hin taatu doktor waan shinshin qabu na jijjiiri. Injection, medication, denomination, tele complication, cooperation, kan jijjiiri doktor. Saahibii jaartii xariilaa akka bishaanii amma na kadheemiyaani billaa aleeti. Maal jechuu barbaaddeeti shaarukaan keenya? Bilbila friendii tiyyaa ta'in alaaqa buusan akkasiin hin beene jecha baasirii lawuu godheetiin seef godhe yeroon an biran jiraanne yoo bilbilli kiyya bilbilame isin yoo agarte fuuteetti chaajira naa keessi gaaf takka faa osuma chaajira jirtuuti dawwalamte san maannaan jette ni beektaa? Sa bilbilli kee osuma chaajira jiruutti baasirii lawuu jaa'ii jette xariilii tiyyatun. Duuba kuni hariifummaadha rabbii kee sodaadhuuti nama si amanameef amanami. Hayi. Sheekh Imaan Ful gorsa keetiin achuma nala dhaabbadhu amantiin teenya afur nu fayyamte hangaan afur fuuluu tappiin ja'a. Sheekha keenya sheekheeshin galatoome. Baaba, intalti tee jannaan in relationship with Jahannam. Maal jechuudha boo? Intalti ati jannaa baasteef jallattee Jahannami si jalaa kuttee baaba. Maal naan jechaa jirta mucaa jannaan tiyya maal taate? Jannaan tee taraawiyyaan deema jettee manaa baattee dhiiraa wajji wal janajjante. Hay, jannaan tiyya maal taate? Sanuu ramadaana ammoo. Tuni jannaa maali jalloodha?